Silawaa kaaftee amma baatii tokko dura Dr. Abiy mana hidhaatii na waamsisee waliin haasofnee ka jedhu kaafte. Waan baay'ee waan quba qabu natti fakkaatu kan jedhus kaafte. Wanni kun waan salphaa miti. Tarii akkuma atuu jettee yoo quban qabaanne ta'e fi murni biraa cinaadhaan hojii biraa hojjeta yoo ta'e itti baan isaa salphaa kan taaneen hubadha. Akka nama jiraataa biyya kanaattis akka gaazexeessattis akkuma nama siyaasni galuu fi tokkottis deemsi akkasii biyya baay'eetti gara wal balleessutti deemameera. Akka mootummaatti kan aakti godhoodu jiru murni biraa immoo duuba waan biraa ijaarratee abbaa barbaade miidha abbaa barbaade waan barbaade godha taanan tokkoffaa yerootti amma jijjiiramarra jirra jedhan kana jijjiirama sanuu tarii sakaalanii lafaan dha'uudhaaf ta'uu danda'a ta'a. Akkuma atuu jette immoo qubattoonni fi dallaalonni kunis wal ga'anii gara ofii barbaadanitti jijjiirama kana furgugsuufis ta'uu danda'a ta'a. Hantees ta'u ani asumaan tarii hubannuma keetirraa kaatee akkanaa deebiftuufani malee gaafichi kallattiin si laallatee dheetillee miti. Afoola Oromoo bofa lafa jiru uleessi harka jiru jedhu tokko beekte dheetan abdadha. Iddoo adda addaatti karaa adda addaatiin wannoo jedhama. Namni kun uleen harka jira. Uleen biyyattii kana harka jira. Hooggana biyya kanaati. Namoota asii achitti miidhaa namarraan gaggaanii fi danqaa ta'an kana sirreessuu hin danda'u. Hin beekuu qofti fudhatama nama argachiisa. Kan inni hin beekne immoo eenyu haa beeku. Egaa waan mandara keessatti godhame hunda beekuu qaballee yoon jechuu baadhee sadarkaa keetitti sadarkaa dhaaban walitti hidhate dhimmi kee amma dhimma adda bilisummaa Oromootiin dhimma qabsoo Oromootiin dhimma walumaa gala hawaasummaa diinagdee Oromummaadhaan walitti hidhata. Yaalanni jibbinee ati qondaala dhaabaa guddaadha nama siyaasa biyya kanaa keessatti illee hoogganaa makaanaayizii waraanaa turte. Innuu si beeka. Oduun kee Facebook irraa guyyaadhaan dhabamee hin beeku. Dhimmi kee miidiyaa adda addaa irraa dhabamee hin beeku. Namumti tokko gammachuun osoo Meeksikootti kiisii namaa seenuun qabne jedhee yootti gabaase. Staatasii yookaan ati bakka ati jirtu sanarra dhuguma gammachuun kiisii namaa seenaa kanaaf Meeksikootti qabame dhaaba taaksititti jedhee amanuu qaba. Ooma akkas jedhaniitti gabaasanii. Tarii namoota biraa kan sadarkaa akka keetitti hin beekamneen itti fakkaachuu danda'a inni haa fudhannu. Kan keetii kana ooma barbaadan wannicha dubbadhu jetteetta garuu yootti gabaasan fudhatanii callisuun sirriidha hooyi jechuufan kana sitti kaase. Egaa amma akkanatti fakkaatutti murteedhuma saataan hin hiikame natti fakkaata. Mana murtii maal fakkeessuu danda'u malee. Waan nama tokko kun xiqqaadha waan kiyya. Koozii Oromoo, gaaffii Oromoo, waan lafaa, waan Finfinnee, waan lafee abbaa keenyaaf lafa abbaa keenyaa waliin wal qabdee ilaaltu waan xiqqaa. Kan kana caalutu jira. Kan immoo nama ajaa'ibu odeessa damee odeessa adda bilisummaa Oromoo keessatti lafa dallaluu keessa kan hin jirre aangoota OPDO keessaa Dr. Abiyyiidha. Ka dhuunfaa isaatti kan nuti quban qabna. Ufuma isaas paarlaamaa irratti yeroo haasa'u fooqii 20-30 ijaarratanii lafa saamanii maal jedhee aaree loleetti dubbata. Isuma dhiyoo mana hidhaa taa'e kan hin arge. Garuu odeessi immoo karaa biraa dhufu. Burraayyuu sabbanniif sulultaan waggaa tokko kana keessaa gurgurame waggaa 20 darbee keessatti hin gurgurame lafti.
amma akka gurguramaa jiru. Baduu fidha moo baqachuu fidha kana godhuu namaan galu. Asiin inni lolaa, inni dheekkama, inni aara. Lafa gurguranii, saamanii, maal godhanii ka jedhu ni dhageenya. Yeroo fuula isaa argitus aareedhuma dhuguma kan haasa'uudhaan itti fakkaata akkasumatti namana. Asiin immoo ka godhamu baay'ee nama rifachiisa. Baay'ee wayi. Finfinneen gaafa dargiin kufu mannaagashaa koonyaa mannaagashaa irraa daangaa qabdi miti situ na caalaa beeka. Gararrinnaa karrayyuu irraallee daangaa qabdi. Salaalee irraallee daangaa qabdi. Bulchiinsa mataa ishee dandeessu qabdi. Seerri mootummaan baasee Finfinnee ka jedhu isheedha. Finfinnee ka jedhu ishee. Nullee Finfinnee ka beeknu ishuu. Sanaa achi ka jiru harka 10 Finfinneen bal'ate ka jedhamu kana taakkuu tokko otu bulchiinsi magaalaa Oromiyaa hin raggaasisiin lafti gurguramee jiru. Sodaatanii ta'uu danda'a. Warri TPLF sodaachisanii ta'uu danda'a. Inuma sodaatu numa beeka. Akka seeraatti garuu kaartaa pilaaniin abbummaan ka itti kennamu mahandisii fi kantiibaa OPDO irraati. Micaanaa qabii jette jennaan jedhani akkamittan sii qabaa jettennaan akkuma kan keetti ibsa biraan barbaachisu akkuma micaa keetti naa qabii jedha Oromoo. Nuti dhugaa barbaanna dhugaa namaatti illee dabaru. Ihaadig keessatti poozishiniin TPLF fi OPDO beekamaadha. Akka kanatti TPLF maaliin gaafataman hin ilaalamaa jechuudha. Lafa taakkuu tokko mallattoo aangoo TPLF kan namaa kenname hin jiru Oromiyaa keessa. OPDOtu gurgura. Sodaatee gurgure moo sodaatee kenne moo abbaa isaatu beeka. Maaliif? Mahandisiif gaggaafadhe barkana. Mahandisiif kantiibaan yoo ittiin mallatteessiin abbummaan seerummaan qabu jedhan. Warri TPLF immoo takkaayyuu kantiibaa yookaan mahandisii ta'an hin beekan. Magaalaa Oromiyaa irratti. Lafa Finfinnee arginu kana hunda ka danqaatti seenee akkan sila siin jedhe. Seetilarii fi birookeriin mootummaa ijaarratanii danqaatti seensisanii akka inni dhuma arganne sabni akka walitti bu'u gaaffii bara dheeraa akka ta'u qeerroon akka itti dhumatu lubbuun nama akka itti darbu ka godhu warra kana. Malee Finfinneen bar gaafa dargiin kufu gaafa mootummaan Ihaadig dhufu mannaagashaa waliin daangaa qabdi. Gararrinnaa karrayyuu waliin daangaa qabdi. Salaalee waliin daangaa qabdi. Finfinnee jechuun isheedha. Seerri mootummaa Oromiyaan mirga addaa qabaa ka jedhu Finfinnee sanarratti. Finfinnee sanarratti. Finfinneen amma beeknu kan biraati jechuudha. Lafa Oromooti. Lafa Oromiyaati. Daangaa kanatti darbuun amma daangaa gaafas mannaagashaatiin jedhamu. Daangaa irra kayyarrayyuutti darbanii Finfinnee jedhanii namaaf kennuun gatii hadhaawaa nama kaffalchiisa. Kanaaf deeman. Hiyyeessa akka dhumatu. Namni lafee abbaasaaf lafa abbaasaa irratti hin duune hin jiru. Warra kana maali kan amma aangoo harka jiru kanaan warra kanaan bakka tokkotti dhaabbadhaa jechuun kan dadhabsiise maali? Hin laaffatu. Waan laaffatu natti hin fakkaatu. Gaangisterii Saawuz Afrikaa bargaaf tokkotti balleessuun hin danda'amu ulfaata. Gaangisterii Roomaa balleessuun ulfaata. Kan Naayiroobii illee balleessuun ulfaata. Humna qabani, maallaqa qabanii, loltuu qabani. Kan nama ajjeesu, kan nama hudhu qabani. Manatti qabani. Taaksii gibira kaffalee kan mootummaa jiraachisu isaani. Gaafa mootummaan filatamu maallaqa namaa hiree kan filachiisu isaani. Mootummaa kana istaak gochisiisuu danda'u. Maallaqi Itoophiyaan qabdu harka isaanii jira. Laafaan ta'u. Anayyuu otu ta'e akka laafaatti kana jijjiiruu hin danda'u. Garuu jijjiiramuu qaba. Jijjiiramuu qaba. Maali itti dhufni yookaan immoo fuuldurri biyya kana haala kanaan? Ummataaf kennu aangoo. Aangoo ummataaf kennu.
Uummati kansaaf kan namaa beeka. Haala ammatti jiran kanaan fi ati ibsite kanaan warra kennu jettee yaadda? Uummataaf yoo kennan malee biyyi kun ni baddi. Uummati qotee bulaan kan namaatti hin darbu. Fakkeenya tokkoon sii fida. Walqaayitti jiraadheera. Gaaffii walqaayitti amma akkasitti Itoophiyaa jedhamee raasu kuni nama Amaaraa tokko darbiitii ooburuu Tigraay qotadhu jedhe siin qotatu hin fudhatu. Qotee bulaan han namaatti darbee qotu tokko illee hin jiru. Nama Tigraay tokko qotee bulaa tokko ooburuu Amaaraatti olla wal keessa jiraatan bara. Darbii qotadhu itti kenniteef hin qotatu. Irra keessatti warra siyaasaatu kana dhimma godhachuu barbaada. Hawwal qaayitii fi Amaaraa han Tigraay miti. Daangaan Tigraay fi daangaan Eertiraa nama Eertiraa tokko kottu qotadhu lafa Tigraayitti darbitette hin qotatu. Walgayii Aljeers, walgayii waliigaltee Aljeers maal jedhamu dhiisanii mee uummati lafa keetti deebi'i jedhanii uummati ooburuu isaa beeka. Maasii isaa beeka. Hannamaatti namni darbu tokko illee warra siyaasaatu faayidaa bubuutuu wayiif jecha uummata wal nyaachisa. Uummata akka sabaatti jibba walirraa qabu hin jiru. Kan dhugaa namaatti darbu barbaadu illee hin jiru. Kan nama tuqu barbaadu illee hin jiru. Uummati hundu nagaadhaan jiraachuu barbaada. Sabni kamu. Sabni hundu. Kanaafi uummatis jaarmiyooleen siyaasaas beektotis namni hunduu mootummaa irratti dhiibbaa godhee filannoon sirnaa gaggeeffame aangoon harka uummataa hin galu yoo ta'e biyyi kun ni baddi akka fokkisaatti baddi. Akka baay'ee fokkisaa ta'etti. Amma tarii anuma duratti sanarran deebi'ee uma qulqulleeffachumaafanii oon jedhu akkumaatiin caalatti nu ibsituu fi dhimma siin wal qabatus ta'u kaasitti wal agarree fi turtiidhuma kee kan mana hidhaa kana daawwattoota keenyaaf akka waa jettuu fi haa ta'uti immoo sababna itti hidhamte saba dhuunfatii miti saba uummataati. Miseensa adda bilisummaa Oromoo ta'uu keetini waan tarreessite sana goote yoo jedhanis kan ittiin wal qabatu adda bilisummaa Oromooti. Adda bilisummaa Oromoo immoo dhimma uummataa oofaa jira. Mirgii fi bilisummaan uummata kanaa akka kabajamuuf baroota dheeraadhaaf akkumaatu sila kaaftee Dr. Fidoo dabalatee barasaan qabsootti makamanirraa dabalatee haga amma gaggeessaa dhaaba kanaa aduree adda bilisummaa Oromoo jaaldaa urga'utti namni jiru hundumtu dhimma Oromoo kaasa. Dhimma dhuunfaa ta'e kun baratee kun maal jedhee kan fooqii qabus kan maal qabus hiriyoonni isaanii hin beekna. Kan piroofeesaroota maaloo ta'anii waan adda addaa jiruuf jireenya dhuunfaa isaanii gaggeessanii. Egaa kuni dhimma uummataatiin erga wal qabate namoonni amma mana hidhaa keessa jiran kun kaachitti hafan. Ka fuuldurattis immoo sabuma adda addaatti godhanii hidhaan hin dhaabbatee yaadu. Dhiyeenya kanattis haalli fi amalli mootummaa biyya kanaa ka kana dhaabuuf jiruu miti. Akkumaatu jettee filannoodha wayitti bahameen achi jechuudha. Haala kanaan itti fufamee wal hidhaa wal dararaa filannoon illee haa ta'u maafoo gaggeeffame furmaata waaraa ta'a. Silaa kan yaadame hundumaa mana hidhaatii gadhiisanii dhimma dhuunfatiin kan nama ajjeese kan nama miidhe kan nama hate hin ta'iniin ala siyaasan kan hidhame hunda gadhiisanii gara dimokiraasiitti ceenee hundumtuu walqixxummaan nagaan akka yeroo baay'ee Dr. Abiy irra deddeebi'ee jedhu namni jaalalaan dhiifama walii godhee waliin jiraatu. Garuu amma wanti argaa jiru immoo dhiifama sanis argaa hin jirru. Oromoo manuma hidhaatti hatu kun 9,000 olii jira jetteetta. Fala ta'aa kun furmaanni dhiyootti dhufe jettee yaadda. Mee kana waanuma duratti tan irra deebi'ee marsee si gaafachaa jira. Namni yaaddoo keessa jiru namni yaadda'u waan filannoo siyaasaa miti jaarmiyaa siyaasaa filachuu mootummaa filachuu miti mana isaa keessa akkatti bulee oolu filachuufu waan qajeelloo filachuu ni rakkata. Namni sammuun isaa yaaddoo keessa jiru. Oromiyaa nama yaaddoo keessa jirti. Manni yaaddoon kun hin seenin hin jiru. Gujii, Boorana, Walloo,
Wallagga godina Arfanuu ilaalte manni yaaddoon kun hin seenin hin jiru. Namni gaafa hidhamuuf gaafa ajjeefamu hin beeku. Gaafa hiikamus hin beeku. Otu kun hin dhumatiin filannootti yoo seente namumti filatu suni yaaddoo jala taa'ee sodaa jala taa'ee namni filatu dhuguma filatee ka jedhamu hin jiru. Maaliifi asumatti ani shugguxxii sitti qabe anamoo namicha kanatu bareedaa yoon siin jedhe bu'aan filannoo kanaa dhumateera miti eenyu akka ta'e durumaa jalqabarraa dhumateera. Bu'aan filannoo kanaa ati eenyuun akka bareeda jettu durumaa beekamaadha. Yaaddoon kun Oromiyaarraa ka'uu qaba, biyyoota naannoo biraarraa illee ka'uu qaba, naannoo Amaaraarraa ka'uu qaba. Otu yaaddoon kun jiru filannoon homaatu hiikan qabu. Yaaddoon kun atattaman kana jechuun beektaa hidhaanaa dhaabbatu inni hidhame haa hiikamu lolli labsame Oromiyaarraa haa ka'u jechuudha. Lolli Oromiyaarratti labsame haa ka'u. Hidhamaan siyaasaa haa hiikamu. Mucaa tokkoon sii kaasan kan waliin hidhame. Daawit Muluu jedhama. Waraana bilisummaa Oromootti lola irratti madaa'e. Maatiin isaa fuudhee madoo kana hospitaala geeffate. Hospitaalatti qabanii shoror keessaa jedhanii himatanii jiru. Maaksimaam yoo deemte waan nama kanaa booji'amaa waraanaati jedhama. Haga fedhe fagoo deemte nama kana himachuu barbaadde booji'amaa waraanaa jedhama. Nam booji'e illeetu jette jechuudha. Akkasitti waanuma Oromoo ta'eef waan sammuun isaa qajeelloo yaaduuf warri sammuun isaanii qajeelloo immoo karaan isaanii daddabaaf dheeraa waan ta'eef warra sammuun asumeetu beektaa warri sammuun isaanii asume karaan isaanis asume warri sammuun isaanii asume asumatti aangoo argatu asumatti sooromu warri sammuun isaanii gama laal jedhaman warri sammuun isaanii qajeelloo karaan isaanii daddabaaf dheeraa har'uma kasi mirqaansutti hin baatu. Kanaaf hidhaa akkasii kana dhaabanii warri karaan isaanii daddabaa fi fagoo waan ta'eef laafaa fakkaatan kun hin injifatu gaaf tokko. Isaaniin tuffachuu dhiisanii lolli Oromiyaa irratti labsame dhaabbachuu qaba. Hidhamaan siyaasaa Oromiyaatti naannoo biraas hiikamuu qaba. Nagaan biyya kanatti bu'uu qaba. Komaandi poostiin ka'uu qaba Oromiyaa irraa. Sana booda uummata aangoo biyya kana jiraachisuuf yoo ta'e biyya ittiin geeraranii fi adda keenya rasaasaaf kenninaa fi jedhanii kana dhuguma jaallatu yoo ta'e yoo dhugaa ta'e aangoo uummatatti kennanii biyya hiree uummata biyya kanaa itti fufsiisuu qabu jechuudha. Bari akka addi bilisummaa Oromoo jedhutti isa alaa weerartuu fi qubattuun haasoftu miti addi bilisummaa Oromoo. Bakka jaalalli dhugaan hiree murteeffannaan jirutti bar Itoophiyaanuu xiqqoodha. Itoophiyaanuu nutti xiqqaatti. Maaliif Sudaaniin hin dabalannu? Maaliif Jibuutiin dabalannu? Maaf Keeniyaa dabalannee tokko hin taanu? Yoommoo wal dhiibuu, wal tuffachuu, wal jibbuutu ta'e haati manaaf abbaan manaayyuu siree irraa walirraa bu'u. Siree tokkorraa waliin. Guddiseensi galateeffadha. Manni murtii maal jedhe xumurarra maal inni wanti kanaaf kenname maal goota jedhanii xumura wanti sitti murteessan yookaan immoo akkaataan itti baate maal fakkaata? Gaafa himannaan baatii 8ffaatti na qaqqabu waan sadiitu jedhame. Tokko baatii onkoloolessaa keessa naannoo Beegiitti waraana bilisummaa Oromoo kaadhimee leenjisee naan jedhe. Dhaqxee beektaa techi? Waan laman sitti masitti. Ani dambi doolloo faana agarree beektaa umurii kotta goona. Beegii faan beeku. Waggaa 18 duran dhidheessaa ka'ee asoosaa yeroo lama dhagee karaa guddaa kanarra. Akka lafaatti lafa isaan jedhan kanan beeku. Lammata baatii onkoloolessaa ani biyya kanan turre. Asmaraan ture miti jaalbarreetti. Ni beektaa miti? Asuma karaa eerpoortiin filaayit godhe. Asuma onkoloolessa gaafa guyyaa lama. Asmaraatii dhufeen onkoloolessa guyyaa lama kan hin jedhu akka lakkoofsa Itoophiyaatti sitti maa jira. Karuma Maqalee karuma mootummaan beekuun dhufee mootummaan na keessumsiiseen gaafa onkoloolessa guyyaa 27 makiinaan fidee dhufe dhaabatti galte.
dhaabaa. Makiinaa dhaabaatu. Makiinaa sadan. Ka dhaabaa. Jaalii addiitu narraa fuudha. As fideen walakkaa isaanii garaajii galchee gaafa fixatan anatu sadanuu jaalii addiitti kenne gaafa 27. Kana baatii onkoloolessaa keessa naannoo beegiitti waraana bilisummaa Oromoo leenjisee jabaadhaa hin injifanna jedhan. Tokko kana. Lammata baatii sana dura bilbilaan bilbilee waraanni keenya injifachaa jira jedhe haasa'e nama tokkotti eenyu namichi hin beekamu. Bilbila kamirratti bilbileen hin beekamu biyya alaatti jedhama. Kana himannaa korra ka jiru. Garuu baay'inni isaa fuula 600. Fuula 600 akkasitti ijoolleetu narraa fuudhee baate gaafa fuudhee galu himannaa sana. Qabatamaan himannaa sana akkanaa jechuudha. Fuula 600. Sana booda ergan ani qabameeti ambotti atuu dhaqxeen se'aa ambotti walii galteen godha. Mootummaa fi adda bilisummaa Oromoo gaafas mana hidhaan jiraan. Abukaatonni keenya namni hunduu erga hidhameeti walii galteen mootummaa fi abaa'oo gidduutti ta'e. Kan abbootii gadaa fi haadha siiqqee calqabaas magaalaa Finfinnee ture galma aadaa Oromoo Jawaar Maammed faa obbo Baqqalaan faa abbaa gadaa Bayyanaa Sanbatoo faa nama 72 jechuun dhaga'e sila yoon dogoggoruu baadhe. Kuni ka keessa jiranii walii mallattaa'ee waan namni hin goone malee godhanetu jedhame gaa akkuma Daawit Muluu fa'i madaa'ee hospitaala qaban. Waan itti himataman sana otu balleessanillee walii galtee sana dura ka ta'e kana abukaatonni keenya mana murtiitti dhiyeessan. Himannaan kun nuufaa kufu. Ijoolleen kun egaa anaa fi namoota lamarraa kaafee ijoollee jennee waamna. Namni guddaan nama lama. Hundi isaanii waggaa 30 gadi wal qabu. Ijoolleen kun waan jedhame kana hin goone godhanii otu jedhamellee sana booda walii galteen ta'e jennee jedhanii dookimentii kana wal qabsiisanii mana murtiitti iyyatan. Dooktar Tokkummaa Dhaabaa fi Tuulii Baayisaa abukaatonni tola nu dhaabbatan. Asumaan kanan sittimu shoror keessaan kun jedhamu kun hundumtuu hiyyeessa maaliif akkan ta'es hin beeku. Hundumtuu hiyyeessa. Namni abukaatoo dhaabbachuu danda'u nam tokko hin jiru. Isaan akka jedhani sinuma cinaa dhaabbannee sinii falminaa. Hiyyeessa waan taaneef abukaatoo dhabne akkasini hin jenneefi dhufne malee waan shoror keessaa kun rakkoodha harka mootummaatu keessa jira. Akkuma jedhame Oromoon abbaa gadaatii ol eenyuun beeka? Waaqa qofaa beekna miti waaqa gurraacha. Aangoon biraa jira. Egaa atis anis kan abbaa gadaatii ol quba qabnu aangoon kan waaqaa qabu. Kan waaqa gurraachaa qabu. Kasanaa achi hunduu isaa gadidha. Inni fidnaan fixate jechuudha. Kan isaan xumuran kana fudhataman qabu jedhee kuffiise jechuudha manni murtee jaarsummaan kun. Kana caalaagaa obboleessa kiyya yookaan falmachuu yookaan harka kennitee jiraachuudha kan mansiin jedhu. Xumura irratti mana hidhaati tasuma dhufanii bayyeedhammoo akkam ture haalli itti baatan? Gaafa Dooktar Abiyyi wajji wal argine meeyni ga'aan kee kana waliin hojjenna nu gargaarta nu gargaaruu baadhu abaa'ummaa keetti itti fufuun mirga keeti ogummaa keetiin garuu ati biyya kanaaf dadhabde ammallee hojjechuu dandeessa biyya kanaaf kana caalaa mana hidhaatti si eeguu dadhabe hin baataa nan ji'a tokko dura kun egaa amma murteedhuma mootummaan itti fakkaata waaree booda namoota mana murtiitiin haa hiikaman jedhaman biroo dhimma adda addaatiin warra waliin beekne waliin spiikeriidhumaan Gammachuu Ayyaanaa hin hiikamtaa bahe naan jedhanii mana amala sirreessaa sana xalaan achi ittiin ba'unaa kennanii akkasitti hambee. Galatoomi ani calqaba irratti jedheera gaaffii qopheeffadhee fidee dhufeen qabu seenaadhuma waggaa tokko darbe kana keessa ture akka nutti himtuu fi kanan si affeere.
maaliif wanti haaraan isin jiru waan hedduu uummanni isin beeka. Anillee eenyuyyuu waanuma beeku haa ta'uti immoo uummanni suma argu jenneeti kan si affeerraa wanti nu kaafte garuu waan guddaa waan bal'aa waan silaa'uu nullee uummanni illee quban qabne waa hedduu kaafte amma namni hidhamaa waan jiru itti fakkaatu. Namoota murtaa'an akka keetii nama 5 nama 10 malee amma sadarkaatti yaamte sanatti namni hidhamaa waan jiru illee itti fakkaatu. Kanaafuu kunillee informationii haaraadha. Sadarkaatti jette sanatti hin jiree namni waan iyyaanneef jechuudha. Walumaa galatti garuu waa hedduu nu kaafteetta ammallee irra deebinee maqaa hordoftoota keenyaatiin maqaa televezyiinii ONN'n hojjettoota televezyiinii ONN'n egaa baga jaallan keetitti deebite jenna wanni guddaan nagaa ta'uudha. Kanaaf eeyyannummoo sagantaa keenyatti aanu keessatti wal agarree akka waliin mari'annu abdii guddaan qaba. Ati immoo hafe wanni jettu yoo jiraate carraa siifan kenna waan gabaabduu wanni jettu yoo jiraate nuu jette daawwattoota keenyas galateeffannee sillee galateeffannee addaa baana. Inni garuu Oromoon baay'ee nu faana rakkate tokko lama jennee waamuu hin dandeenyu. Biyya fagoorraa Profeesar Asaffaa Jaalataa maatii isaa qabatee dhufee nu gaafate. Manguddoonni akka Dooktar Fidoofaa, manguddoonni Maccaaf Tuulamaa, obbo Dirribii fa'aa dabalatee namni ani hin beekne Booranarraa biyya Ingilizii jiraanna jedhani. Biyya Ingilizirraa sin arguu dhufne nuun jedhani. 2-3 ta'anii dhufani. Kun baay'eedha. Ayeetuu Baaroofaa dhufanii nu gaafatan. Namni nu gaafate maqaa isaa waamnee fixuu hin dandeenyu. Saba biraa keessa, Amaara keessa, Tigraay keessa, miseensa paarlaamaa keessa addatti kan hin galateeffadhu obbo Hordofaa Baqqaleefaa. Nu warreen amma maqaa isaanii waamne hunduu galata guddaa qabu. Nu cinaa dhaabbatanii waan keenya yaadda'anii waan keenya cinqamanii inni danda'u qaamaan dhufee inni kaan bakka jirutti rakkatee kan firooma dhiigaa humaatu waliin hin qabne kan torbeetti yeroo 2 dhaabbataa Finfinneedhaa dhufee maatii nu gaafatutu jira. Maatii kana maqaadhaan dha'u jaallan hunduu waan beekaniif maqaa dha'uu nan feesisu isaanis beeku. Maatii kana firooma Oromummaa malee biraan qabnu garuu torbeetti guyyaa 2 dhaabbataa dhufanii nu gaafatu. Namni akkasii egaa baay'eedha. Dooktar Hundaasaan fa'aa biyya alaarraa nama natti erge na gaafachiise. Warri maqaa isaanii dhoonee fixuu hin dandeenye hedduutu jira. Warra kana hundaa ulfaadhaa ulfina dhabeenaa waaqti gurraacha ulfina siniif haa kennuun jedha. Bakka yaaddaan gahaan jedha. Kan biraa ijoolleen amma hidhaa jirtu warra burraayyuu sababa burraayyuutiin hidhaman dabalatee warri keezii keenyaan hidhame kuni irra guddaan isaanii gaafa fincilaa sana qeerroo keessatti qooda guddaa warra qabanidha. Firii Baqqalaa Garbaa jedhamee warra rasaasaan madaayitu keessa jira. Obbo Baqqalaan fa'aa, Piroofeesar fa'aa akka isaan hidhamaan siyaasaa hiikamu akka isaan falmaa jiran anis quban qaba. Ijoolleen sunis quba qabdi. Adaraa gaaf tokko dhaqanii isaanaa gaafatanii rakkatanii akka hojiin isaanitti baay'atu nan beeka. Akka isaan rakkisu nan beeka. Ijoollees hin beekan isaan. Nama hiriira ba'ee obbo Baqqalaan akka hiikamu, hidhamaan hunduu akka hiikamu, Piroofeesar fa'aa akka hiikaman tattaafachaa ture kana isaan beekuu danda'u? Beekuu hin danda'an. Ijoolleen immoo isaan beekti. Jara kana. Kanaaf gaafuma tokko waan ni godhan hin jiru aangoon qabanii warri kun namoota guguddoodha. Gaabbumti sinaa hiikuu haa jedhan dhaqanii yoo danda'an. Ijoolleen inni gammaddiifan kana himaa ani fixadhe galatoomi. Guddaa galatoomi. Namoota miseejii adda addaa ergaa turan guyyoota lamaan kanatti hagan si gaafadhutti hedduutu jira. Isaan allaalaa ture lakkaa'amee waan hin dhumneef tokko yaamanii tokko dhiisuunis ulfaata akkuma silasiin jedhe baay'ee gammadanii jabaadhuu si bira jirraa jedhaniiru. Fuula feesbuukii dhuunfaa kiyyaatinis akkasumas immoo ONN irraanis warri ergan kana dhaamanii jiru. Nullee akkuma sila jedhee baga deebitee jaallan keetitti maatii keetitti makamte jenna.
Egaa furmaanni maali kan jedhu nuti poolisiis daanyas miti. Furmaanni Oromoo uummata bira jira. Uummattoota biyya kanaa warra cunqursaa jala turanii fi jiran harka jira. Mootummaanis immoo akka mootummaatti ka Dr. Abiyyiinis gaggeeffamu haa ta'u kan naannoo Oromiyaa waan isaa gadii fi isa jalatti hojjetaman hunda xiinxalee ilaaluun namoota bakka adda addaa kaa'e kanas haga uummanni sagalee isaa kennee ka barbaade filatutti ilaaluun akka namarra dararaan hin geenye manneen hidhaa kunis waanuma warra isa gaggeessan rakkoon hin jiru jedhaniif amanuu qofa odoo hin taane tasa dhaqanii ilaalanii sirreessuun akkaan barbaachisaadha kan jedhu akka miidiyaatti dhaamsa qabna. Guddifnee si galateeffanna. Koloneel Gammachuu Ayyaanaa yookaan jaal Gammachuu Ayyaanaa jaala keenyaati. Guddifnee si galateeffanna. Miidiyaan keenya guddisee si galateeffata. Guyyaa lama gidduutti baatee aduu lammaffaa as dhuftee lammaffaa iyyuu miti afuma calqabaa wal agarreeyyuu kanaaf wannaaf immoo fuulduratti wal agarree kan irratti haasofnu mari'annu ta'a jabaadhuu kanaaf amileessi hin bu'ini waa meeqa keessa nama dabarsiteedha. Nama gorsa barbaaddus miti dhuguma dubbachuudhaaf nama biraatu nama jajjabeessu kanaan uummanni si beeka qabsaa'onni si beeku warri mana hidhaatti illee si beekan ka dubbifnillee hin jira kanaas si beeku ofiifillee rakkoo keessa naa jirtu nama biraa dabartee nama jajjabeessudha. Hundumaafuu guddifnee si galateeffannaa daawwattoonni keenya saga ammaatitti nu waliin turtanii daawwachuu keessaniif guddifnee si galateeffannaa. Osoo kana kaaftee fi jiraattee osoo kana gaafattee jiraattee kanatti irratee oduu akkanatti gaafattee jiraattee jechuun keessaniin ooluu gaa wanni hundi guyyaa tokkotti dhumuu sa'aatiinis nama danqaa. Kana achis immoo yeroo tokkotti wanni hundis namaan dhufu. Kanaaf gaafa biraa immoo akkasuma kana oduu gaafattee nu yaamtee jettanii wanti gaafattan wanti yaada irratti kennitan yoo jiraate deebifnee argachuu dandeenya. Hundumaafuu waan waliin turtaniif guddifnee si galateeffanna. Qophii biraatiin deebinee hanga wal agarruutti fayyaa keessanuu jiraadha. Nagaan tura.